akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa oduu keenya har'aaf qabannee dhiyaan isin biraan geennam oduu wajjin anirree sabaatiin maduma sagantaa keenyaatti nu faana turam. Oduu keenya har'aatiin mariin biyyoolessaa Itoophiyaa bu'uurumarra fashalaa'aa jira jechuun xiinxaltoonni garaagaraa dubbachuun waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii dhiyeenya fudhataa jiruun milkaa'uu beeksisuun mootummaan Itoophiyaa lammiilee Saawud Arabiyaarra deebisuu eegaluu fi akkasumas Shawaa Bahaa Fantaallee poolisoota federaalaa dabalate milishoonni 26 hidhattootaan ajjeefamu wal duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'am maduma sagantaa keenyatti nu faana turam. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godha, daawwadha, like godha, waliifis dabarsuudhaan share waliif godha. Mariin biyyoolessaa Itoophiyaa bu'uurumarraa fashalaa'aa jira jechuun xiinxaltoonni dubbataniiru. Mariin biyyoolessaa Itoophiyaatti gaggeeffamu yaadame gamanumaan gufacha'u gabaasni Afrikaan Agreement ibseeti jira. Hasawaawwan ministeera muummee Abiy Ahmadii fi taateewwan qabatamoo biyyattii keessatti raawwatamaa jiran wabeeffachuun kan qindaa'e xiinxalli kun rakkoowwan hundee kan biyyattii keessa jiranii fi ragaawwan walitti qabaman qorachuu yaada kanarra gahu kan beeksise. Barruun kun waggaa tokko oliif Itoophiyaan waraana waliinii keessa turte. Baatiiwwan dura manni marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa rakkoo waraana waliinii keessaa baasuuf akkasumas rakkoo seenaa fi siyaas-dinagdee biyyattii walteessuuf marii biyyaalessaa akka gaggeeffamu ibsee ture. Komishinii marii biyyaalessaa adeemsisuuf filate akka tures hayyaadachiise. Barruun kun namoonni komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti qooda akka fudhataniif kaadhimaman hedduun isaanii fedhiif eeruu Abiy Ahmadiin kan filataman ta'uu ibseeti jira. Biltsiginnaan aangoo isaa tikfachuuf bara bittaa aangoo mirkaneessuuf qofa maricha adeemsisuuf akka yaade ragaawwan dhiyeessuun xiinxaleera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii dhiyeenya fudhataa jiruun milkaa'uu beeksise. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa haasaa caffee Oromiyaa irratti tibbana taasisaniin waraana adeemsifamaa jiruun tasaan nageenya keenya akka baala harca'aa jira jedhaniiru. Ibsi waraanni bilisummaa Oromoo lola torbaanota muraasa as kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ta'e ilaalchisuun gama marsarii kominikeeshinii isaatiin baases dubbii pirezidaantichaa kan dhugoomsudha. Waraana guddaa mootummaa Itoophiyaa wajjin adeemsisaa kan jiru WBO'n dhiyeenya lola bakkee garaagaraatti adeemsisaa tureen injifannoo gonfachuu ibseeti jira. Duulli waraana guddaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf kaayyeeffate Oromiyaa irratti banameera. Duulli kun mata duree opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun qindoomina qaamolee waraanaa akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, humna addaa Oromiyaa, milishaa akkasumas waltaa nageenya odeeffannoo biyyoolessaatiin gaggeeffamaa jiraachuu isaa ragaaleen garaagaraa ni mul'isu. Kaayyoon duula kanaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa socho'uu fi qormaata guddaa mootummaa Itoophiyaatti ta'e yeroo gabaabaa keessatti balleessuu akka ta'e ibsameeti jira. Haaluma kanaan humni waraana mootummaa kutaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaafamuun ijibbaachisaan waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti adeemsifamaa akka jiru odeeffannoo kutaalee Oromiyaa garaagaraarraa ba'an ni mul'isu. Waraana tibbana adeemsifamaa tureen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo jajjabaa galmeessuu himee jira. WBO'n ibsa baaseen sochii waraana dirree lixaa, dirree giddu galeessaa fi kibbatti taasisaa tureen qondaaltota waraanaa mootummaa sadarkaa olaanoo irra jiran dabalatee loltoota mootummaa 266 ajjeesuu beeksise. Lola zoonii lixaa godina Wallagga lixaa aanaa Beegii fi Qeellama Wallaggaa aanaa Hawwaa Galan keessatti jalqaba ji'a kana adeemsifameen waraanni bilisummaa Oromoo humna waraanaa mootummaa garas bobbaafame hedduu ajjeesuun of duuba akka deebise ibsee jira. Zoonii giddu galeessaa aanaa Amboo, Gindabaratii fi Jalduum bakkeewwan waraanni guddaan humna waraanaa Biltsiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti itti adeemsifamaa jirudha. Giddugaleessa Oromiyaa Shawaa lixaa aanaa Ambootti Cibraan Jaagamaa Badhaanii lola bakkeewwan garaagaraatti adeemsisaa tureen loltoota mootummaa 100 caalan ajjeesuu isaa waraanni bilisummaa Oromoo ibseeti jira. Cibraan Jaagamaa Badhaanii aanaa Amboo bakkeewwan akka Galaan, Waddeessa, Diikii fi Haruu Ciroo keessatti loltoota mootummaa Itoophiyaa waliin adeemsiseen loltoota 85 ol ajjeesuun loltoota 19 immoo meeshaalee waraanaa hedduu wajjin booji'uu ibsee jira. Godina Shawaa lixaa aanaa
jalduu magaalaa Shukutee keessatti ammoo humna waraanaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Shukutee keessa qubate irratti haleellaa raawwachuu kan ibse WBO'n loltoota 8 ajjeesuun 5 ammoo booji'e jedheera. Itti fufuun lola naannawa magaalaa jalduu bakka qoricha dheereetti jedhamutti adeemsifameen humna waraanaa mootummaa irraa 30 ol ajjeesuun 7 ammoo booji'een jedheera. Meeshaa waraanaa hedduus booji'uun galii qabsoo isaa taasifachuu eeree kan jiru WBO'n aanama jalduu keessatti lola bosona Abbaa Jootee keessatti Riippaabilikaan Gaardii wajjin adeemsiseenis miseensota Riippaabilikaan Gaardii 8 fixuu ibsee jira. WBO'n waraana dirree lola lixaa giddugaleessaa fi kibbatti adeemsifame kanaan meeshaalee waraanaa hedduu fi konkolaataa tajaajila waraanaaf oolan garaagaraa akka booji'es beeksisee jira. Mootummaan Federaalaa fi Oromiyaa ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baase kana ilaalchisuun hanga oduun kun qindaa'etti wanti jedhan hin turre. Haa ta'u malee waraana Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa dhiyeenya yaa'ii caffee irratti taasisaniin humni WBO sadarkaa humna isaanii ol ta'uurra gahuu fi siyaasaan nageenya mootummaa guyyaa guyyaan akka baalaa harca'aa jiraachuu ragaa bahanii turani. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee Saudi Arabiyaarraa deebisaa jiraachuutu dhaga'ame. Itoophiyaan guyyaa kaleessaa lammiilee Saudi Arabiyaarraa deebisuu eegaluu ishee ministeerri dhimma alaa biyyattii himeera. Guyyaa roobii baqattoonni 498 ta'an wayita buufata xiyyaara idil addunyaa boolee ga'an qondaaltota mootummaa biyyattiin simatamaniiru jechuun ministeerri dhimma alaa miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti barreessaniiru. Baqattoota Saudi Arabiyaatii gara biyyaan deebifaman dandamachiisanii daandii qabsiisuu kaayyeeffatee kan hundaa'e koreen biyyoolessa hojii lammiilee kanneen deebisuu guyyaa kaleessaa eegaluu kanaan dura beeksiseeti ture. Koreen miseensota 16 irraa ijaarame kun wiixata darbe dhimma kana ilaalchisee mari'ateeti ture. Koreen baqattoota Itoophiyaa Saudi Arabiyaa jiran 100 caalan ji'oota 7 hanga 11 keessatti deebisanii xumuruuf karoora akka qabu ministeerri dhimma alaa gabaasa isaa keessatti eereera. Biimaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Diinaa Muftiin kana dura himanii akka turanitti lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti dararamaa jiran biyyatti deebisuun yoomuu adda citee hin beekamu jedhaniiru. Garuu hojiin lammiilee kunniin gara biyyaatti fudhachuu hanga tokko harkifatus kana caala cimsanii hojjechuuf karoora akka qabanis himaniiru. Shawaa Bahaa Fantaalletti poolisoota federaalaa dabalatee milishoonni 26 hidhattootaan ajjeefamuutu dhaga'ame. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee naannoo Qorkee jedhamutti guyyaa kibxataa biteetota 29 bara 2022 haleellaa raawwateen milishoonni godinichaa 26 ta'an ajjeefamanii 5 kan ta'an ammoo madaahuutu dhaga'ame. Qaamni hidhatee fi eenyummaan isaanii ammatti addan baane milishoota gareen socho'aa turan irratti kaasabaneen miidhaan qaqqabeera jechuun bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbabuu Waaqoo dubbataniiru. Qaama hin beekamne kan hidhatee jirutu milishaa keenya irratti tarkaanfii fudhatee meeshaan hojiidhumaaf baheet gamtaadhaan hogguu deebi'u qaamni hidhatee qophaa'ee jiru kun rukutee kana keessatti namoonni 15 ta'an madaa'aniiru. Gamma namni 18 ta'u kan du'e jira jedhaniiru. Hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Koomandar Eebbisaa Asaffaa immoo hoogganaa milishootaa dabalatee milishoonni 26 ajjeefamaniiru jechuun dubbataniiru. Milishoota madaa'an keessa kan miidhamni isaanii jabaa ta'e akka jiranii fi amma yaala argachaa akka jiran obbo Abbaabuun dubbataniiru. Humni haleellaa raawwate humna ijaarame gurmaa'ee fakkaata. Meeshaa hammeenya qabuun rukutaa turaniiru jedhaniiru. Eenyummaan qaama haleellaa raawwate kana ammatti akka addan baafamne himaniiru. Gama naannoo Amaaraa bulchaan naannoo Minjaar Shonkooraa obbo Taaddasaa Boosat aanaa Minjaar Shonkooraa iddoo Awuraa Godaanaa jedhamutti haleellaa kibxata sa'a booda raawwateen lubbuu namaa fi qabeenyarra miidhaan guddaan qaqqabu ibsaniiru. Haleellaan kun qaamolee farreen nageenyaatti jedhaniin raawwatamuu malee qaama kanaan raawwatame hin jenne. Qaamoleen hidhatan kunneen meeshaalee waraanaa garee fi dhuunfaa gurguddoo hidhachuu isaanii ibsii waajjira kominikeeshinii aanaa Minjaar Shonkooraa fuula feesbuukii irratti baaseen himeera. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godhaa, daawwadhaa, like godhaa, waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa.